Filannoo ammaa kuni filannoo barbaachisaadha. Filannoon kuni filannoo ammaan duraatti irraa wanni isa adda godha. Filannoo kanarratti dammaqni godhamee jira. Kunoo uummata arma dhufee taajabuu dhufeefis isaan baay'eetu jira. Hanga Afrikaa Yuuniyeeniitti irraa eegalii mirga sabummaatti irraa eegalii isaan hundi armatti argamanii jiran. Kudeettaadhaan ibsamuun hin danda'amu. Filannoo fakkeessaatiinis ta'uu hin danda'amu. Hunda paartiilee 46 morkitoota dhuunfaadhaan 126 harkameen jiru ammaan duratti kan yeroo walqixa za'aa ittiin itti kakaasan za'aa walqixa itti kanneedha. Kanaafuu yeroon kun barbaachisaadha. Kanaafiin sagalee biyya kanatti kan dhufe sagalee kan nadhee jira. Egaa Rabbiin samii gabbu'ee nan hogganu. Kan hogganu takka jiraachuu qaba. Dhaloonni ammaan kana wanni shaakaluu qabu. Biittu nu barbaachifti, isiis ni barbaachifna. Kana ibsuun filannoodhaan waan biraatiin miti. Dhaloonni dhufuus kanuma nurraa dhaaluu qaba. Dhaloonni dhufuus biitii guddattee biitii civilized taate illee kanumaan ibsama, vootiin ibsama. Nama takka bakka bu'aa bakka buufachuun civilized nama ta'e tokko bakka ibsama nama barateeti yookaan nama if beeku tokko dhaloota dhufuufis kanuma kaniin fakkeenya ta'ee dabarfachuudhaaf ganamaan ka'e dhufe waan biraatii miti. An biyya tanaaf ni barbaachisa na barbaachifti yoon hojiidhaan agarsiisuu qaba. Hojiin guddaan sagalee kannachuudha. Achiin alatti amata shanan nagayaan jiraachuu barbaada. Tuni alaa fi keessaan diin hedduu qabdi. Waan guddaa wanni beekuu qaban ilmi namaa morkitoonni hundi wal garsiisuu qaban. Biyya tana ijaaruudhaaf hundi isaanii biyya tana ni ijaarre jedhaniiti yaadaan. Yaada kamiitiitu yaada biyya tanaaf barbaachisu jee namni ni filata. Ha filattee aksabdi godhuudhaaf bakka fudhachuu qabda dirqama. Tokkoof moo'uu waan jiraati walii wajjin taatee sagalee baay'ee kan harkate sagalee xiqqaa harkates mirga isaa osoo hin sarbiin kabajee fi waliin jiraatanii biyya tana guddisuudha. 02 qabaleedha. Waan hundumayyuu otoo ribshaan tokko hin jiraanne otoo nam tokko walirratti waliin lolle nagaadhumaan mircaa keenya kunoo keessa koone korojoo keessa keenya yoo mircaan hin jiraanne immoo nagaan hin jiru. Paartii waan barbaanne marannee an barbaanne immoo intini jenne korojoo keessa keenya jira. Innaa biyya keenyas nagaan waa godhu. Kanaan dura gini mircaan kanaan dura hatamaa ture. Namni ol lolaa ture. Har'a hin jiru waan akkasii. Waan akkasii hin jiru. Waan nagaan nu bu'eef kunoo amma salphirra kan jiran kun hundumtu seeraan sirna siraatan waan hundumaa fixataa jiranii poolisoonnis kunoo hidhataan hundi nu eegaa jiranii kanaafuu bakka nan dabarsu kana jechuudha. Oromiyaan gede kaamaan tana warafaadha hedduu qaba malee bareedaadha mircaan warafaadha gara warafa qabarra warafaan hedduudha za'atti isaan kan qophaa'an gizeen nu jammarre malee bareedaadha warafa malee bareeda.